Iji Iyyaasuun ilma Oromoo Wallooti. Boodarras intala mootii Abbaa Jifaar fuudheera. Bara gaaddidduun aangoo Oromoof naannoftee garuu immoo damni halagaa hammaatee Iyyaasuu lubbuu galaafatedha. Lija Iyyaasuun gurraandhala 1895 Wallootti dhalate. Barri Iyyaasuun dhalate kun bara mootichi Minilik lammaffaan Impaayera Itoophiyaatti moo'ee bulchaa turedha. Haati liji Iyyaasuu intala hangafaa mooticha Minilik lammaffaati. Shawaaraggaa Minilik jedhamti. Abbaan liji Iyyaasuu immoo bulchaa Walloo nama turan Raas Mikaa'eli. Mikaa'el maqaan dhaloota isaa Mahammad Alii ture. Hanga bara 1875 amantaa isaa gara kiristaanummaatti hin jijjiiratiinitti. Mootichi Minilik dhibee fi dullumnitti cimnaan aangoo isaa eenyu akka dhaalchisu yaaddoo cimaatti ta'ee ture. Maaliif jennaan otoo hafuurri keessa jirtu yoo qondaaltota isaaf dhaamsa kaa'e malee aangoon isaa gara darbuu maltiifi. Aadeffanni yeroo sana ture immoo aangoo isaanii ilmatti yookaan aantee dhiyootti dabarsuu malee nama biroo harka galchuun waan hin yaadamneefi. Minilik aangoo mootummaa isaa dabarsuudhaaf carraawwan adda addaa tilmaamamanii turanii. Tilmaamawwan kunis inni jalqabaa ilma wasiilaa kan ta'e Dajjaasmaach Taayyee Gulilaati. Tilmaamni hafan immoo karaa ilmaan isaa dubaraati. Kunis Dajjaasmaach Wasansaggad namni halaalaa tilmaameera. Dajjaasmaach Wasansaggad ilma intala hangafaa kan Minilik kan Shawaaraggaati. Dhala kanas bultii jalqabaa wadaajoo goobanaa waliin hundeeffatteen argatte Shawaaraggaani. Tilmaamni inni biraa dhaalma aangoo Minilik ilma quxisuu intala Minilik kan ta'e Iyyaasuudha. Marratti tilmaamni intala Minilik Zawdituutu aangoo dhaalmaa kanaaf eegamee ture. Zawdituun kun kan Raas Gugsaa waleetti heerumtedha. Namoonni aangoo Minilik dhaalu jedhamanii tilmaamni kennameef keessaa Taayyee Gulilaat Minilikii waan waliin jaalanneef sirma mootichaa waan jibbamuuf gonfoo kanatti hin dhiyeeffamne. Bitootessa bara 1908 fayyummaa dhabee erga dhukkubsataa tureeti Wasansaggad dhibee TB'tiin kan du'e. Egaa dubartootaaf yeroo sana carraa bal'aa keessumaa gama bulchiinsaatti siksuun hedduu waan hin turreef intalli Minilik Zawdituun tilmaama aangoo abbaa ishii dhuunfatti jedhu badaa bishaan hin qaabne. Garuu aangoon bara sanaa dhaalaan waan darbuuf Minilik immoo ilma dhiiraa waan hin qabneef bakka abbaa buutii laata jedhamee tilmaamame. Egaa yeroo kana mootichi Minilik dhukkubsataa ture. Waxabajjii 11 bara 1908 Minilik otoo ayyaanaaf gara Dabra Libaanos imalee jiru hedduu akka dhukkubsatee himamaa ture. Akka hin fayyines waan hubateef Minilik otoo kadhaadhaaf gadaamii Dabra Libaanos jiru aangoo isaa ilmi intala isaa liji Iyyaasuun akka dhaalu qondaaltota isaatti dhaamee akka ture barreessitoonni himaniiru. Liji Iyyaasuun haati isaa intala Minilik haa taatu malee abbaan isaa Mahammad Alii yookaan erga boodarra jijjiirratee Raas Mikaa'el Alii Oromoo Wallooti. Liji Iyyaasuun bara 1909 intala Raas Mangashaa Yohaannis Roomaa Warqi Mangashaa fuudhee ture. Roomaa Warqi kun intala ilma mooticha Yohaannis Arfaffaati. Bultiin liji Iyyaasuu fi Roomaa Warqi hedduun bubbulle. Waggaa isaatti bara 1910 liji Iyyaasuun saabila Wangeel Haayiluu fuudhe.
Sabala Wangeel kun intala ilma bulchaa Goojjam kan Taglaa Himaanuuti. Onkololeessa 28 bara 1909 Minilik haalli fayyummaa isaa waan daran yaaddessaa dhufeef Iyyaasuun gonfoo mootichaa dhaaluudhaaf karaa irra akka jiru uummataaf ifatti kan beekse immoo Raas Bittiwadda Tasammaa Naada'u ture. Tasammaa Naada'u yeroo sanatti Iyyaasuun ijoollee waan ta'eef waan hunda akka to'atu taasifameeti. Egaa Iyyaasuun Tasammaa waliin wal ta'ee sagantaawwan haaraa kanaan dura biyyattii keessatti hin baramne hojiirra oolchuu eegale. Sagantaawwan kana keessaa yeroo jalqabaatiif humna poolisii magaalaa Finfinneetti hundeesse. Ebla 10 bara 1911 gargaaraa Liji Iyyaasuu kan ture Tasammaa Naada'u du'aan addunyaarraa boqote. Liji Iyyaasuun aangoo Minilik guutummaatti fudhatee muudamuu baatus bakka bu'ee kan hojjetu isuma ture. Deemsi dhaala aangoo Iyyaasuu gufuuwwan baay'ee kan muudate ture. Caamsaa 31 Raas Abaateen fonqolcha mootummaa Iyyaasuu irratti aggaamee garuu hin milkaa'in hafe. Adoolessa 14 immoo Iyyaasuu summii nyaachisanii bakkaa maqsuudhaaf yaalanii sanas hin guutiiniif hafe. Mudda 1913 halkan gaafa 12 yookaan 13 jedhama mootichi Minilik lammaffaan du'aan addunyaarraa boqote. Liji Iyyaasuun akaakayyuun isaa du'uun itti himama. Duuti Minilik uummatatti akka hin himamne dhokfamee achiin hafe. Ifatti ba'amees gaddi kamiyyuu otoo hin taa'amin dhokfamee hafe. Reeffi mootii Minilik illee achuma masaraa mootummaa keessatti kutaa tokko keessatti itti cufamee kaawwame. Liji Iyyaasuun mootummoota alaa kanneen akka Jarmanii fi Tarkii waliin wal ta'uun isaa warri aarses ni jira. Sana qofaa miti barsiifata mootummoota darbanii dhiisee waan haarawaa tokko as baasuun isaa gara Oromiyaa keessa Hararitti marmaaruun isaa qondaaltonni isaa hin jaalannee fi bakka buutonni biyyoota alaa Finfinnee jiran Liji Iyyaasuun waraana addunyaa tokkoffaa irratti akka hirmaatuufis dhiibbaa uumaa turani. Sochii Liji Iyyaasuu kana warri hin jaalanne aangoo harkaa baasuuf waan danda'an hin carraaqani. Iyyaasuun otoo hin beeksin Sumaalilaandi, Affaar akkasuma Harar deeme jechuudhaan maqaa balleessuu jalqabani. Dubbii yeroo sana Liji Iyyaasuu irratti afarfamee haasa'amaa turee fi masaraa mootummaa keessaa akka dhiibbatamu damni itti yaadamaa ture icciitii guddaa of keessaa qabdi jedhu warri barreessani. Ammas nan yaadadha Abshaala Gonkamaa gamna bishaan waade. Bo abbaa malaaf ta Giyoorgis dinagdee dubbii gudunfame isatu furgaasa gudunfaa Ingilizii xaxaa Faransaay isatu banee hiika isatu addaan baasa yeroo rakkoon dhufee Minilik gundhamu isatti baqatu isatti waamu yoo waraansi kee Habashaan gaggabu yaaddoo maalii jira abbaa malaa qabu maali yaadattanii waraansa sagalee Abshaan abbaa malaa Habashaadhaaf malee kan lammii waraanee saba Walloo qale kan Iyyaasuu ganee Tafarii gargaaree booda taa'ee gaabbe boo'ee mankaraare eenyutu irraanfata jecha abbaa malaa danuu nama dinqaa teenyee waa fannifnee gadi buusuu dadhabnee kaanee ijaajjine isa inni jedhee ofitti mammaake akeekkiin ganamaaf bu'aansaa galgalaa yemmuu walankaake haa ta'uyyuu malee haxxee xaartichi obbo abbaa malaa kanuma qofaa jedhee yommuu taa'ee gommu jireenya galgalaa godoosaa cufatee waa afaan kaayyatee gemmiisaatti ejjetee abidda qaqqaammatee mataa gadi buusee sagalee ajjeesee maal jedhee asaasee maal jedhee weeddisee akkas jedhee laata akka ayyolii keenyaa akka dubartootaa mana deessuu dhaqee marqaadhaaf shaamet quufee wal eebbisuu maaramiif weeddisuu sunqoo sunqoo jette maaramoo sunqoo barruu shan hammaarrattee yeroo nafaa shannawaa mattee nafaa baanaan na irraanfatte
goota diinaaf cibee gaabbiif immoo laafu. Bara sana bara eenyummaan saboota biyya kanaa walqixa ittiin ilaalamnee fi amantaan biyya kanaas kan walqixa bakka hin qabne ture. Dubbiin aangoon sanyiin akka dabarfamtu taasifamee tures aangoon zoonii sana keessaa akka hin baanee fi namni yeroo sana gonfoo mootummaa dhaalus dirqama amantaa isaan hordofan keessaa ta'uu qaba. Egaa immoo liji Iyyaasuun waan kana lamaan guutuu hin dandeenye. Amantaan isaas kan duraan masaraa mootummaa sana keessatti jarri hordofaa turanii miti. Ijoon dubbii kana lamaanii Iyyaasuu irratti gungummiin akka jabaatu taasise. Ajajaa waraana yeroo sana Habta Goorgis yookaan Qusee Dinagdee jaruma dharaan Iyyaasuu yakkan faana bu'ee liji Iyyaasuu aangoorraa kaasuudhaaf shira xaxamu innis utubuu jalqabe. Fulbaana 27 bara 1916 liji Iyyaasuun aangoo dhaalee waggaa 3 booda shirri xaxame milkaa'ee Iyyaasuu aangoorraa kaasuudhaan Zawdituu muudanii. Zawdituu biratti immoo Tafarii Mokonnin kan boodarraa Haile Sillaasee ofiin jedhe gulantaa Raas jedhamu kennaniifi. Iyyaasuun gocha kanatti aaree qondaaltota Finfinnee daba kana oofan waraanuudhaaf Hararirraa loltoota ergullee humni isaa sun otoo Finfinneen gahin mi'eessotti karaadhaa deebi'uu tumame. Abbaan Iyyaasuu Mahammad Alii yookaan Nugus Mikaa'el Walloo Daseetti loltoota 8,000 mariirsee ilma isaarra goruudhaaf carraa qullee otoo hin milkaa'in lola injifannoo Sagalee jedhamu san irratti mo'amee hafe. Dhoksaa wal gahanii hadhaba ta'anii ganama saasanii galgala saasanii yakka tasan jirre miixatanii dhalanii maqaa moggaasanii cubbuu hanqaaqanii dubbii gudunfanii dhugaa jallisanii Iyyaasuu faalanii Tafarii muudanii. Bara sana dhiira laaffisuudhaaf abaarsa lallabe yaada tokko ta'e yommuu inni tamsaase mardaasaan utaalee goraadee luqqisee fogaa baakaa nyaatu isa gudunfite deebisee amma hiiki mormi kee amma citu. Yeroo inni ittiin jedhu morma isaatti aggaamee akkanaan mardaasaan isa aggaame dhiise goraadee isaa fuudhee man'eetti deebise. Kan dur godheen beekne aggaamee deeffate. Haadhoon dubbii hanqaaqxu gaafas rimaa'uu isheen yoom beekkate. Jalbultiin badiisaa gaafas weeddifamuu inni yoom hubate. Eega dubbiin darbee hundi qulqullaa'ee Iyyaasuun hidhamee Tafariin mootii ta'ee mardaasaa Jooteedhaa ilmi Jootee Tulluu akka horii didaa fuuncaatiin qabamee yommuu hidhaa galu akkas jedhee laata. Ani bade mardu utuun nan hidhamaa beeke. Akka Pooleenz jedhetti Iyyaasuun duula abbaasaa sanatti makamuudhaaf loltoota 1,000 fudhatee gaafa lolaa sana ganama Ankoobar ga'ullee loltoonni abbaasaa sun waan mo'amaniif gara qarqara Eertiraatti baqatee jedhani. Baruma sana baatii muddee hanga gayyaa Iyyaasuun takka Dasee takka immoo Magdallaa keessa naanna'uudhaan yaalii aangoo isaa deeffachuudhaaf taasisullee otoo itti hin milkaa'in sirmaa Hagayya 27 jeneraalonni Iyyaasuu hedduun Raas Emer dabalatee jalaa booji'amanii qabamanii. Egaa Hagayya 1917 eegalee Iyyaasuun deeggartoota isaa muraasa 100 lakkaa'aman qofa fudhatee gara gammoojjii Affaaritti baqatee jedhama. Iyyaasuun gammoojjii Affaar sana waggoota 5fis achuma jiraate.
Fulbaana 11 bara 1921 Iyyaasuun qabamee Raas Kaasaayilee Daargeetti kenname. Raas Kaasaan Iyyaasuun manuma isaa fiicha jirutti hidhee ol kaa'e. Bara 1930 Zawdituun du'aan addunyaarraa boqotte. Bara 1931 immoo Iyyaasuun manadhaa fiichee keessaa miliqee bade. Du'a Zawdituu booda Taafarii Mokonnin boodarra Haayile Sillaasee kan ofiin jedhe gonfoo dhaaltummaa fudhate. Yoo Iyyaasuun manadhaa fiicheetii miliqee badu Haayile Sillaaseen immoo waan kana kan goose Xaaliyaanii jechuudhaan quubasaa gara warra Itaaliitti qabe. Sodaan Haayile Sillaasee yeroo sana warri Itaalii Iyyaasuu deebisanii aangoo qabsiisuuf jechuudhaan muddameeti. Iyyaasuun manadhaa fiicheetii miliqee hedduun turre. Ammas deebi'ee qabame. Lammata akka harkaan baaneef jecha Haayile Sillaaseen Iyyaasuu Harargee Guraawaa gaara mul'ataatti dabarsee hiisise. Eegdonni Iyyaasuutti ramadamanis warreen Haayile Sillaaseef hedduu amanaman turani. Bara 1935 Itaaliin Itoophiyaa weeraruudhaaf duula bante. Otoo hin turin baruma sana Iyyaasuun du'uun isaa dhaga'ame. Haala du'a Iyyaasuu ammallee yaadota garagaraatu jira. Yaadonni kun akka jedhanitti Haayile Sillaaseen otoo weerara Itaalii baqatee gara dirree dhawaa deemaa jiru itti goree Iyyaasuun manadhaa gaara mul'ataatti ajjeesee darbee jedhama. Warri kaan immoo lakkii Haayile Sillaaseetu eegdota isaa ajajee ajjeesisiisa jedhu. Odeeffannoo waa'ee du'a Iyyaasuu inni biraa immoo lakkii Iyyaasuu Haayile Sillaaseetu manadhaa gaara mul'ataatii Finfinneetti fichisiisee masaraa isaa yeroo sana kan amma yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiiloo kana keessatti haala suukkanneessaadhaan ajjeeses ni jedhu. Achi reeffi Iyyaasuu icciitiidhaan masaraa mootummaa bara sanaa keessa kan ture Bataskaana Maarqoositti awwaalanii jedhu. Waggoota 3 sanaayyuu gufuuwwan adda addaa isa mudateen Iyyaasuun biyya kanaaf yaada haaraa fi waan haaraa fiduu irratti ni jajama. Iyyaasuun seera adaba yakkaa haarawaa Itoophiyaan akka hojiirra oolchituuf nama hojjetedha. Magaalaattis poolisii Turumbullee jedhamu hundeessuun Iyyaasuun nama jalqabaati. Iyyaasuun dubartoota hedduu akka fuudhee fi ilmaan baay'ee bakka hedduutti horateera odeeffannoon jedhus ni jira. Liji Iyyaasuun intala mootii Abbaa Jifaar akka fuudhes seenaan ni hima. Bara sana Iyyaasuun otoo aangoo irraa dabaan kaafamuu baatee Oromoon baroota darban kana gadadoo siyaasaan hin rakkatu warri jedhan hedduudha. Kanas kan jedhaniifis Iyyaasuun abbaan isaa Mahammad Alii boodarra Raas Mikaa'el kan jedhamu Oromoo Walloo ta'uusaa fi Iyyaasuun hanguma xiqqoo aangoo argate hariiroo isaa Oromoota waliin cimsachuu yaaluu isaati. Bara sana gaa hireen siyaasa Oromoo akkanaan otoo hin milkaa'in hanqaaqte. Seenaaf odeeffannoo waa'ee Liji Iyyaasuu ilma Oromoo Walloo bal'aa ta'us yeroof wanti gabaabsinee dhiyeessuu feene kana fakkaata. Daawwattoonni keenya obsaan hordofuu keessaniif galata argadhaa jenna. Fuulduraafis seenaa iyyaafachuu keenyatti fufna. An Bosonaa Dheeressaatii kanarraa kanumaan goolamna nagaatti isiniin jenna. Liji Iyyaasuun ilma Oromoo Wallooti. Boodarras intala mootii Abbaa Jifaar fuudheera. Bara gaaddidduun aangoo Oromoof naannoftee garuu immoo damni halagaa ammaatee Iyyaasuu lubbuu galaafatedha. Liji Iyyaasuun gurraandhala 1895 Wallootti dhalate. Barri Iyyaasuun dhalate kun bara mootichi Minilik lammaffaan Impaayera Itoophiyaatti moo'ee bulchaa turedha. Haati Liji Iyyaasuu intala hangafaa mooticha Minilik lammaffaati. Shawaa Raggaa Minilik jedhamti. Abbaan Liji Iyyaasuu immoo bulchaa Walloo nama turan Raas Mikaa'el. Mikaa'el maqaan dhaloota isaa Mahammad Alii ture. Hanga bara 1875 amantaa isaa gara kiristaanummaatti hin jijjiiratiinitti.
bagatonga bagaba tirunan daraba cina jati bati cini sipitati bergaton gapa gapa itirun andaraba cina jati bati duga cini jati bati duga cina jati bati duga cina jati bati duga. Mootichi Minilik dhibee fi dullumnitti cimnaan aangoo isaa eenyu akka dhaalchisu yaaddoo cimaatti ta'ee ture. Maaliif jennaan otoo hafuurri keessa jirtu yoo qondaaltota isaaf dhaamsa kaa'e malee aangoon isaa gara darbuu maltiifi. Aadeffanni yeroo sana ture immoo aangoo isaanii ilmatti yookaan aantee dhiyootti dabarsuu malee nama biroo harka galchuun waan hin yaadamneefi. Minilik aangoo mootummaa isaa dabarsuudhaaf carraawwan adda addaa tilmaamamanii turanii. Tilmaamawwan kunis inni jalqabaa ilma wasiilaa kan ta'e Dajjaasmaach Taayyee Gulilaati. Tilmaamni hafan immoo karaa ilmaan isaa dubaraati. Kunis Dajjaasmaach Wasansaggad namni halaalaa tilmaameera. Dajjaasmaach Wasansaggad ilma intala hangafaa kan Minilik kan Shawaraggaati. Dhala kanas bultii jalqabaa wadaajoo goobanaa waliin hundeeffatteen argatte Shawaraggaani. Tilmaamni inni biraa dhaalma aangoo Minilik ilma quxisuu intala Minilik kan ta'e Iyyaasuudha. Marratti tilmaamni intala Minilik Zawdituutu aangoo dhaalmaa kanaaf eegamee ture. Zawdituun kun kan Raas Gugsaa waleetti heerumtedha. Namoonni aangoo Minilik dhaalu jedhamanii tilmaamni kennameef keessaa Taayyee Gulilaat Minilikii waan waliin jaalanneef sirma mootichaa waan jibbamuuf gonfoo kanatti hin dhiyeeffamne. Bitootessa bara 1908 fayyummaa dhabee erga dhukkubsataa tureeti Wasansaggad dhibee TB'tiin kan du'e. Egaa dubartootaaf yeroo sana carraa bal'aa keessumaa gama bulchiinsaatti siksuun hedduu waan hin turreef intalli Minilik Zawdiituun tilmaama aangoo abbaa ishii dhuunfatti jedhu badaa bishaan hin qaabne. Garuu aangoon bara sanaa dhaalaan waan darbuuf Minilik immoo ilma dhiiraa waan hin qabneef bakka abbaa buutii laata jedhamee tilmaamame. Egaa yeroo kana mootichi Minilik dhukkubsataa ture. Waxabajjii 11 bara 1908 Minilik otoo ayyaanaaf gara Dabra Libaanos imalee jiru hedduu akka dhukkubsatee himamaa ture. Akka hin fayyines waan hubateef Minilik otoo kadhaadhaaf gadaamii Dabra Libaanos jiru aangoo isaa ilmi intala isaa Liji Iyyaasuun akka dhaalu qondaaltota isaatti dhaamee akka ture barreessitoonni himaniiru. Liji Iyyaasuun haati isaa intala Minilik haa taatu malee abbaan isaa Mahammad Alii yookaan erga boodarra jijjiirratee Raas Mikaa'el Alii Oromoo Wallooti. Liji Iyyaasuun bara 1909 intala Raas Mangashaa Yohaannis Roomaa Warqi Mangashaa fuudhee ture. Roomaa Warqi kun intala ilma mooticha Yohaannis Arfaffaati. Bultiin Liji Iyyaasuu fi Roomaa Warqi hedduun bubbulle. Waggaa isaatti bara 1910 Liji Iyyaasuun Sabla Wangeel Haayiluu fuudhe. Sabla Wangeel kun intala ilma bulchaa Goojjam kan Taglaa Himaanuuti. Kololeessa 28 bara 1909 Minilik haalli fayyummaa isaa waan daran yaaddessaa dhufeef Iyyaasuun gonfoo mootichaa dhaaluudhaaf karaa irraa akka jiru uummataaf ifatti kan beekse immoo Raas Bitti Wadda Tasammaa Naada'u ture. Tasammaa Naada'u yeroo sanatti Iyyaasuun ijoollee waan ta'eef waan hunda akka to'atu taasifameeti. Egaa Iyyaasuun Tasammaa waliin wal ta'ee sagantaawwan haaraa kanaan dura biyyattii keessatti hin baramne hojiirra oolchuu eegale. Sagantaawwan kana keessaa yeroo jalqabaatiif humna poolisii magaalaa Finfinneetti hundeesse. Ebla 10 bara 1911 gargaaraa Liji Iyyaasuu kan ture Tasammaa Naada'u du'aan addunyaarraa boqote.
Gadon gaba gaba tirunan daraba, gadon gaba gaba tirunan daraba, cina jati baati cini siti taati bergadon gaba 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 tirun andaraba andaraba, cina jati baati duga, cini siti taati duga, cina jati baati duga, cina jati baati duga. Liji Iyyaasuun aangoo Minilik guutummaatti fudhatee muudamuu baatus bakka bu'ee kan hojjetu isuma ture. Deemsi dhaala aangoo Iyyaasuu gufuuwwan baay'ee kan mudate ture. Caamsaa 31 raasa baateen fonqolcha mootummaa Iyyaasuu irratti aggaamee garuu hin milkaa'in hafe. Adoolessa 14 immoo Iyyaasuu summii nyaachisanii bakkaa maqsuudhaaf yaalanii sanas hin guutiniif hafe. Mudda 1913 halkan gaafa 12 yookaan 13 jedhama mootichi Minilik lammaffaan du'aan addunyaarraa boqote. Liji Iyyaasuun akaakayyuun isaa du'uun itti himama. Duuti Minilik uummatatti akka hin himamne dhokfamee achiin hafe. Ifatti ba'amees gaddi kamiyyuu otoo hin taa'amin dhokfamee hafe. Reeffi mootii Minilik illee achuma masaraa mootummaa keessatti kutaa tokko keessatti itti cufamee kaawwame. Liji Iyyaasuun mootummoota alaa kanneen akka Jarmanii fi Tarkii waliin wal ta'uun isaa warri aarses ni jira. Sana qofaa miti barsiifata mootummoota darbanii dhiisee waan haarawaa tokko as baasuun isaa gara Oromiyaa keessa Hararitti marmaaruun isaa qondaaltonni isaa hin jaalannee fi bakka buutonni biyyoota alaa Finfinnee jiran Liji Iyyaasuun waraana addunyaa tokkoffaa irratti akka hirmaatuufis dhiibbaa uumaa turani. Sochii Liji Iyyaasuu kana warri hin jaalanne aangoo harkaa baasuuf waan danda'aniin carraaqani. Iyyaasuun otoo hin beeksin Sumaalilaandi, Affaar akkasuma Harar deeme jechuudhaan maqaa balleessuu jalqabani. Dubbii yeroo sana Liji Iyyaasuu irratti afarfamee haasa'amaa turee fi masaraa mootummaa keessaa akka dhiibbatamu damni itti yaadamaa ture icciitii guddaa of keessaa qabdi jedhu warri barreessani. Ammas nan yaadadha Abshaala Gonkamaa gamna bishaan waade. Bo abbaa malaaf ta Giyoorgis dinagdee dubbii gudunfame isatu furgaasa gudunfaa Ingilizii xaxaa Faransaay isatu banee hiika isatu addaan baasa yeroo rakkoon dhufee Minilik gundhamu isatti baqatu isatti waamu yoo waraansi kee Habashaan gaggabu yaaddoo maalii jira abbaa malaa qabu maali yaadattanii waraansa sagalee Abshaan abbaa malaa Habashaadhaaf malee kan lammii waraanee saba Walloo qale kan Iyyaasuu ganee Tafarii gargaaree booda taa'ee gaabbe boo'ee mankaraare eenyutu irraanfata jecha abbaa malaa danuu nama dinqaa teenyee waa fannifnee gadi buusuu dadhabnee kaanee ijaajjine isa inni jedhee ofitti mammaake akeekkiin ganamaaf bu'aansaa galgalaa yemmuu walankaake haa ta'uyyuu malee haxxee artichi obbo abbaa malaa kanuma qofaa jedhee yommuu taa'ee gommu jireenya galgalaa godoosaa cufatee waa afaan kaayyatee gemmiisaatti ejjetee abidda qaqqaammatee mataa gadi buusee sagalee ajjeesee maal jedhee asaasee maal jedhee weeddisee akkas jedhee laata akka ayyolii keenyaa akka dubartootaa mana deessuu dhaqee marqaadhaaf shaamet quufee wal eebbisuu maaramiif weeddisuu sunqoo sunqoo jette maaramoo sunqoo barruu shan hammaarrattee yeroo nafaa shannawaa mattee nafaa baanaan na irraanfattee goota diinaaf cibee gaabbiif immoo laafu. Bara sana bara eenyummaan saboota biyya kanaa walqixa ittiin ilaalamnee fi amantaan biyya kanaas kan walqixa bakka hin qabne ture. Dubbiin aangoon sanyiin akka dabarfamtu taasifamee tures aangoon zoonii sana keessaa akka hin baanee fi namni yeroo sana gonfoo mootummaa dhaalus dirqama amantaa isaan hordofan keessaa ta'uu qaba. Egaa immoo Liji Iyyaasuun waan kana lamaan guutuu hin dandeenye. Amantaan isaas kan duraan masaraa mootummaa sana keessatti jarri hordofaa turanii miti. Ijoon dubbii kana lamaanii Iyyaasuu irratti gungummiin akka jabaatu taasise. Ajajaa waraana yeroo sana Habta Goorgis yookaan Qusee Dinagdee jaruma dharaan Iyyaasuu yakkan faana bu'ee